Akkam jirtu barattoota nagaa fayyaa keessanii jirtanii nageenyi badhaadhaa akkam jirtan isinirraa turuu keenyaaf nu of kolchaa yeroo dheeraadhaaf waan isinirraa turreef nu of kolchaa ammoo garuu koomentii keessan ilaallee yaada keessanii fi waa hunda keessan ilaallee ammaan tana istirii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Yaada keenya isinis koomentii gootanii laayik sheer gootanii akka nu deeggartan afeerraa keenya garuu yeroo viidiyoo caqastan VPN keessan banattanii akka nu dhageeffattan nutis kaayyoon teenya akka isin barnoonni keenya afaan oromootiin sirri kennamu waan hin jirreef jecha akka barattoota keenya warra kutaa 12 intaraansiif deemaniif isin jajjabeessinu yookaan isin deeggarru jecha waan nutis kaaneef jecha akka nutis bu'aa irraa argannu VPN keessan banadhaadha. Akka viidiyoon tun namoota bira geessu obboleeyyan keessan hunda bira geessu sheer godhaadhaa laayik godhaadhaa koomentii illee godhaa. Har'aan tana kan waliin qabannee dhiyaanne istirii kutaa 12ffaa boqonnaa 3 moodern history of Itoophiyaa bara 1855 hanga bara 1906 kana jechuun bara mootummaa giddugaleessaa yookaan medieval kingdom of medieval period of Itoophiyaa jedhamti. Before coming of Theodorus rise to the power there was a period that existed from the death of King of Iyas to 1885 in Ethiopian history. Kana jechuun osoo Tewoodiroos aangootti hin dhufin dura maaltu ture? Bara zamana masaafintii jedhamu ture. Bara zamana masaafintii jechuun bara mootummaan giddugaleessaa dadhabee mootummaan naannolee of cimsu. Barri kun maali? Iyyaas itti du'ee aangoorra Mikaa'el Saawul of Tigraay ka jedhamutu Iyyaas ajjeesee Tewoodiroos aangootti dhufe. Maaliif jecha aangootti dhufe? Inni wal waraansaa fi wal dhabdee bara zamana masaafintii san ture karaa humna isaatiin furee mootummoota naannolee caccabsee mootummaa moodernii ta'e hundeessuudha kaayyoon isaa. Bakka maayin fiichar yookaan kontentii keenya kanarraa First one Indiles of the war. Kana jechuun waraana dhuma hin qabne kan itti fufaa ta'e jechuudha. Decline of central government. Mootummaan giddugaleessaa yookaan mootummaan humna cimaa qabu yeroo kanatti dadhabu. Maaliif jedhee kan dadhabe? Mootummaan giddugaleessaa kan dadhabsiise mootummaan naannoo humna cimaa ijaarrate waan wal lolaa turaniif jecha mootummaan giddugaleessaa dadhabate. Itti aansee presence of strong regional lord jechuun mootummoonni naannolee ciccimaan hundeeffaman kanneen akka fakkeenyaaf yeroo Dajjaazmaach Wubee of Sameen, Dajjaazmaach Kinfuu of Qawuraa, division of Orthodox Church mootummoonni kiristaanaa ortodoksiidhaa bakka gurguddoo sadiitti addaan ba'an isaanis kanneen akka Tawaahidoo, Qibaatii fi Anakshin bakka sadiitti addaan ba'anii isaan kun akkaataa itti Yesuus dhalate irratti yookaan akkaataa itti Yesuus itti dhalate irratti wal mormaa turan jedha. Economical backwardness yeroo kana jennummaa lafti qotee bulaa lafa qonnaaf taatu osoo hin taane lafa waraanaa turte. Waraanni irra gaggeeffamaa oomishni qotee bulaa ni barbadaa'aa ni gubata ture. Itti aansee lack of peace and security sababa mootummaan giddugaleessaa humna gahaa hin qabneef jecha mootummoonni naannoo ciccimaan hundeeffamaniif jecha nagaaf tasgabbiin hin jiraanne. Ammaan tana waliin haa jalqabnu kontentii keenya osoo hin taane barnoota keenya kaan har'aan tana qabannee dhufneetti waliin haa seennu. During this period Kaasaa Haayiluu raised from Qawuraa to royal power. Yeroo kanatti yeroo isaan wal waraanaa turan kanatti Kaasaa Haayiluu yookaan boodarra Impireer Tewoodiroos kan jedhameef moggaase eessarraa ka'e? Qawuraarraa ka'ee gara mootummaatti dhufe. Kaasaa Haayiluu was born in 1820 from his father Haayiluu Walda Giyoorgis and his mother Ittigee. Kaasaa Haayiluu kan itti dhalate bara 1820tti abbaa isaa Haayiluu Walda Giyoorgisii fi haadha isaa Ittigee jedhamturraa dhalate. He had an aristocratic background. Inni kun maatii warra qotee bulaarraa kan dhalate. He grew up with his half brother Kinfuu after the death of his father. Erga abbaan isaa du'ee booda obboleessa kan half brother jechuun obboleessa haadha takkaa kan abbaan isaanii adda addaa Kinfuu kan jedhamu eega inni du'ee booda abbaan isaa eega du'ee booda Qawuraa bulche jira. But Kinfuu also died bara 1839tti Kinfuu kan jedhamu kunis ni du'e. Kaasaa requested Raas Alii the second. Kaasaan amma yeroo kanatti Raas Alii the second kan jedhamu kana fincila irra kaasee jira. Raas Alii the second and his mother Mannaan refused to take Qawuraa to
Kaasaa Haayiluu therefore he led bandit life since 1840. Raas Alii lammaffaa fi haati isaa Mannaan jedhamtu akka Teediroos yookaan Kaasaa Haayiluu kun aangoo Qaawuraa tana hin qabanneef fincilaa yookaan didaa turan jedha. Maaliif didan? Sababa inni bara 1840 irraa eegalee shiftaa yookaan nama bosona galee fincilee yookaan riphee lolaa jedhamu san waan tureef jecha. Kaasaa was defeated by Egyptian army as the battle of Dabarqi. Kaasaan kun mootummoota warra Ijiptiitiin ni injifatame jira. Dirree waraana Dabarqii bara 1848tti. Sababni inni injifatameef jira. Takkaffaa irratti Dabarqiidhaan ni injifatame bakka. Sababni inni injifatameef meeshaa waraanaa gahaa dhabuu fi meeshaa waraanaa ammayyaa dhabuu isaarraa kan ka'e ni injifatame. Garuu inni injifatamus muuxannoo irraa argate. Muuxannoon inni irraa argate maali? Akka waraana Itoophiyaa kana modernize godhee deebi'ee ammaas gargaarsa warra Awurooppaatiin meeshaalee waraanaa garaagaraa ifee akka tolfatuuf jecha isaanirraa muuxannoo ajaa'ibaa fudhate. Akka mootummoonni isaanii well armed fi well equipped ta'an waan hawweef jecha. Raas Gooshuu was defeated as the battle of Gurraambaa. Yeroo jalqabaatiif Kaasaa Haayiluudha mootummaa naannoo ciccimaa keessaa kan inni jalqaba ittiin wal waraane eenyu? Gooshuu kan jedhamu as the battle of Gurraambaatti. Qabadhaa sammuu ta'e irratti wanti kanaa tun qormaata irra ni dhufti barattoota keenya. Raas Gooshuu jalqaba akkuma aangootti osoo hin dhufin dura akka Teediroos hin ta'iniin kan jalqaba inni waraane yookaan dirree waraanaa inni lola jalqaba irra gaggeesse Gurraambaadhaatti. Raas Gooshuu wajji Gooshuu Zawudee of Gojjaam jedhamu irratti lammaffaa irratti itti dabalee Raas Birruu Aligaaz and Azer Warlord of Gojjaam were defeated as the battle of Gorgorabichee bara 1853tti itti dabalee eega battle of Gurraambaa gaggeessee booda ammaas deebi'ee Birruu Aligaazii fi waraanota ciccimaa afur kan eenyuun Raas Alii sekondiidhaan hoogganaman as the battle of Gorgorabicheetti ni injifate. Ammas eegasiin booda hin dhaabbatamne injifannoon isaa tun ammas hin xumuramne ittuma fufte. Raas Alii sekondii kan jedhamu mataa isaa ganaa as the battle of Ashaal irratti juunii bara 1853tti ni injifatame. As the battle of Ashaal jechuun xumura kana isii tanaa osoo hin taane xumura Kaasaa Haayiluu aangootti dhufuu osoo hin taane xumura warreen Warashee yookaan Warashee daayinaastii yookaan Yejjuu daayinaastii kan jennuun san bara itti xumuramte jennaan. As the battle of Ashaaleen tun Yejjuu yookaan Warashee daayinaastii warra jedhaman san itti xumuramte. Sanaan booda Kaasaa Haayiluun hin dhaabbanne jedha. Deebi'ee ammas Dajjaazmaach Wubee of Sameen and Tigraay kan jedhamu as the battle of Darassii irratti ni injifate. Ergas booda Kaasaa Haayiluu used to throne title name Teediroos. Eegas booda maqaa aangoodhaa yookaan maqaa isaa maal jedhee moggaafate? Teediroos jedhamee moggaafate. Eega as the battle of Darassii irratti Dajjaazmaach Wubee of Sameen and Tigraay injifate booda. Because he now that proposed on the religious book Fiqre Iyesuus, a king by the name Teediroos should come to ruler and bringing peace to people after trouble. Therefore, he considered himself as this king. Maqaa Teediroos jedhamu kana inni kan irraa argate maqaa kitaaba Fiqre Iyesuus nama jedhamu raagee Phaaphaasiin Mataskaana takkaa raagee namni fuula duraaf Impeerar Teediroos jedhamee maqaa isaa moggaafatu waraana cimaa kana kan wal waraansisaa baay'ee namatti ulfaatu kana injifannoo irratti argatee nageenya ni fida waan jirurra dhaabbatee maqaa Teediroos jedhamu kana moggaafate. Inni maaliif? Sababa nageenya ni fidaa jedhamee raagamee fuula duraaf namni maqaan isaa Teediroos jedhamu kana dhufa jedhee raagee jiruuf Phaaphaasiin tokko akkasitti Teediroos jedhamee moggaafate. Hin irraanfatinaa sammuu keessanitti qabadhaa akka qormaata irratti yoo dhufte hin dhabne akka lafaatii teenyaas nuufis gammaddanii nullee gammachiistanii garuu immoo sheerii fi laayik godhuu hin dagatinaa akka barattoota hedduu bira ga'ee viidiyoon keenya kun akka sirriitti isin gammachiisu abdiin qaba. Kanaafuu sheerii fi laayik godhuu hin dagatinaa. Political reunification of state. Politikaaliidhaan gara siyaasaatiin mootummoota naannoo tokkoomsuuf yaadee ture. Lammaffaa irratti immoo modernization policy godhee jira.
To implement this policy, Tedros launched military expenditure to the Wallo and the Shawa province. Sababa modernaayizii kana fiduutiif jecha Tedros waraana 2 labsee ture. Jalqaba Walloo fi Shawaa irratti aanaalee Shawaa fi Walloo kan jedhaman bara 1855 irratti lola labsee ture. Itti dabalee some of the reform of Tedros yookaan ammoo bu'aalee yookaan wantoonni Tedros biyyaaf bu'aa buusan keessaa muraasa isaanii akka armaan gadii kanatti waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti he tried to stop slavery. Garbummaa yookaan gabrummaa kan jedhamnu tana dhaabuuf yaalee ture garuu hin milkoofneef. He tried to stop looting of the peasant by the army. Saamicha lafa qotee bulaa yookaan qabeenya qotee bulaa humna waraanaatiin gaggeeffamu akka dhaabbatuuf yaalee ture. He tried to stop polygamous marriage. Ammas deebi'ee akka namni takka dubartii 2 yookaan isii ol hin fuune dhaabuuf yaalee ture garuu hin milkoofne. He tried to stop division within the church. Wal qoqqoodiinsa mana amantaa Ortodoksii Kiristaaniitii gidduu jirullee akka dhaabbatu taasisee ture. He tried to build central administration. Mootummaa giddugaleessaa humna cimaa qabu ijaaruuf yaalee ture. He expelled the leaders of Catholic from Ethiopia. Hooggantoonni amantii Kaatolikii akka Itoophiyaa keessaa bahanis godhee ture Tedros. Eenyuun Tedros? Riiformii Tedros waliin ilaalaa jirra. Itti daballee he tried to establish national salaried army. Mootummaa waraanni biyyaalessaa yookaan waraanni biyyaa kan amma fakkeenya akka raayyaa ittisa biyyaa jennuun kun akka mindaan qaccaraman taasisee ture. He introduced new military title. Maqaalee waraanaaf kennamu haaraa hundeessee ture. Fakkeenya Shaalaqaa, Amsaalaqaa, Asraa Halaqaa kan jennuun kana yeroo jalqabaatiif namni hundeesse hojiirra oolche Tedros jedhama. Amharic language was become the official language. Afaan Amaaraa akka afaan mootummaatti akka tajaajilu godhee ture. Riiformiilee Tedros jirra waliin ilaalaa jirra. Itti dabalee Emperor Tedros conflict with church and regional lord. Mootummaan Tedros jedhamu kun mana amantaatii fi qotee bultoota wajjin wal waraanee ture. Lammaffaa irratti immas deebisee conflict with Great Britain, mootummaa Biriteen kan jedhamu yookaan UK kan jennu tana wajjin wal dhabaa turan. Sababni isaan irra wal dhabaa turan sababa modernizationiti. Emperor Tedros second conflict with church and regional lord. Legacy of the Manamasaman did not died out soon and he attempted as centralization proved to be difficult task achieved. Yeroo legacy yookaan bara zamana masaafintii turte san did not died yeroo kanatti hin duune jaayisiin. Attempt to centralization proved difficult task. Yeroo kanatti bulchuu fi gaggeessummaan baay'ee ulfaata ture. Prominent rebels leaders against Tedros were warreen isa kanatti fincila kaasaa turan yookaan fincila gaggeessaa turan keessaa tokko eenyu? Dajjaazmaach Nugusuu yookaan riilaatiif of gube in Tigraay Liij kan jedhamu isarratti fincila gaggeessaa ture kakaasaa ture. Gaardii enda Gimbaroo Kaasaa in Amaaraa namni jedhamus fincila isarratti gaggeessaa ture. Abbeetoo Seeyifuu kan jedhamus brother of Hayilee Malakoot abbaa Minilik the second kan jedhamu Hayilee Malakoot obboleessii isaa Abbeetoo Seeyifuu kan jedhamus irratti lolaa banaa ture yookaan fincila irratti kaasaa ture shawaadha inni. Taaddalaa Gwaal in Gojjaam kan jedhamulleen. Warreen kun warreen Tedros irratti yookaan riiformii Tedros kana irratti gufuu ta'uuf yaalaa turan keessaa. Don't confuse, don't forget. Isiniif hin jirraa waa hunda waan jiru waliif ibsina waan ta'eef hin dhiphatinaadha. Garuu sammuu teessanitti qabaddaa isin fayyada waan ta'eef. Instead of continuing his reforms, therefore Tedros was preoccupied with fighting new rebels leaders, including he began publishing his POWs crucial while causing huge collateral damage to innocent people. Yeroo Tedros riiformii isaa kanatti fufsiisuuf yaale maal godhaa turan? Mootummoonni tokko tokko warreen riphee lolaa turan lola irratti labsaa turan jedha. Itti dabalee yookaan itti fufiinsaan he began punishing garuu ammas ta'ullee adabamaa turan jedha isaan kun. While haa ta'u malee garuu causing huge collateral damage to innocent people. Uummata
naannoo uummata baadiyyaa jiraatu yookaan uummata hawaasa nagayaa irratti maal godhaa turan? Miidhaan guddaan gaggeeffamaa ture. Tewodros dream of reigning over united and strong Ethiopia and over Jerusalem. One of his motto was husband of Ethiopia and fiancé of the Jerusalem. Kaayyoo yookaan hawwiin Tewodros isiin guddoo maal turte? Itoophiyaa tokkoomtee fi Itoophiyaa warra Awurooppaatii wajjin wal qixxaatte uumuu fi strong united Itoophiyaa godhuudhaa fi over Jerusalem. One of his motto was husband of Ethiopia. Akka abbaa manaa Itoophiyaa tokkotti yookaan fiancé of the Jerusalem. Akka laftii Itoophiyaadhaa akka Jerusalem taatu hawwuu ture inni mootummaan Tewodros jedhamu kun. Hawwiin isaa yookaan wishii yookaan dreamiin isaa jalqabaa tana ture. His cruel action thus gave rise to various organized revolts, this time led by Dajjazmach Bizbis Kaasaa, future Emperor Yohannes. Isarratti fincila cimaa kaasaa kan ture. Yeroo fakkeenyaaf wantoota asirra hin jirre akka isiniif itti daddabalaa dhageeffadhaa isin fayyada. Yeroo inni Tewodros kun mootummoota warra Awurooppaatii wajjin walitti galee warra Awurooppaa biyya Itoophiyaa keessa jiran walitti qabee qawwee tolchaa jedhanii mana hidhaatti galchaa ture. Yeroo Birtish uummata isaanii kana baraarrannettee biyya isaaniirraa kaatee Itoophiyaa seentu akka gargaaree yookaan karaarra kaa'ee qajeelchaa gaggeessaa kan ture Dajjazmach Bizbis Kaasaa yookaan fuula duraaf Emperor Yohannis jedhamu kanaatu deeggaraa ture. Maaliif jecha deeggaraa ture? Sababa meeshaa waraanaa gahaa isaanirraa argachuu fi meeshaa waraanaa ammayyaa isaanirraa argatee aangoo qabachuuf jecha ture. Ergasiin booda Waakshuum Goobazee kan jedhamu laatar Emperor Tagle Goorgis kan jedhamus Laassaarraa isaan deeggaraa ture. Sahalee Maariyaam who managed to escape from Magdala in Shawaa. Sahalee Maariyaam kan jedhamulleen isa deeggaraa ture. Inni maal jedhama isa baqatee Magdaalaarraa baqatee Shawaa dhaqeessan jechuudha. Thus, Vicarious Circle was created, the cumulative effect of which was complete failure of his policy of unification. Vicarious Circle, circlein cimaan tun was created, the cumulative effect which was complete failure of his policy of unification. Tokkummaa hawwiin tokkummaa poolisii Imperial Tewodros kun faayilaa ta'e yookaan ni kufe. Anti-Tewodros propaganda of the clergy. Anti-Tewodros propaganda warroonni Tewodros kun fincila irra kaasanii kenna kufu godhan keessaa takka clergy yookaan hooggantoota mana amantaa ture. Following this conflict over some issue harmed the emperor considerably. Sababni isaan irratti fincila kaasaa fi turan maali? Daayikooniin mana amantaadhaa akka gad xiqqaatu jedhee ture inni riifoormii isaa keessatti. Deebi'ee ammas manni amantiidhaa laftii guddoon manni amantii qabatee jiru uummata lafa hin qabneef akka addaan hiramtu waan jiruuf jecha Anti-Tewodros propaganda taate clergy'n sababa kanaaf jecha daayikooniin akka gad xiqqaatuu fi lafti isaaniin qabamee ture guddoon yookaan baay'een lafti bal'aan akka qotee bulaa lafa hin qabneef hiramtu sababa inni jiruuf jecha clergy'n irratti lola kaasaa turte. Harmed this emperor considerably. He actually broke tradition of exception of church land from tax. Ammas deebi'anii maal godhan? Akka gibirri imperialaaf hin kafalamne jechaa turan. He reduced number of priests and daayikoon. Akkumaan isiniin jedhe kana dura kaasuuf yaaletti he reduced number of priests hooggantoota mana amantaa yookaan phaaphaasota akka gad xiqqaatanii fi daayikooniin akka gad xiqqaatan godhe. Yoo akkam xiqqaate maksim yoo akkam guddate nama lama yookaan hanga sadii wal duraa duubaan akka ta'an malee sanii ol akka itti baay'atan waan hin ayyaminiif fincila irra kaasaa turan. He also reduced the size of church land that used to exempt from tax by taking away church land believed was in the excess and giving to tribute paying peasant. Akkumaan kana dura kaasuuf yaaletti laftii baay'ee mana amantaatiin qabamtee turte akka gibira kafalanii fi akka qotee bultoota lafa hin qabneef addaan qoodamtu waan yaada kana kaaseef jecha fincila irra kaasaa ture. His policy on church land brought the emperor into direct conflict with one of the potential allies of the state in the work of empire building.
poolisii kana kaasuunsaa maal godhe direct conflict yookaan kallattiidhaan akka mootummaan Tewoodiroos jedhamuu fi manni amantii hooggantoonni mana amantii akka walitti bu'an taasise. Church state conflict reached its peak in the 1864. Church state conflict yookaan walitti bu'iinsi mana amantaatii fi mootummaa gidduu jiru has reached its peak. Bara wanta olaanaa yookaan highest peak lola cimaa yookaan isa olaanaa irra kan isaan ga'an bara 1864 in that year bara kanatti Emperor imprisoned the bishop Abuna Salama. Bara kanatti bara 1864tti Emperor Tewoodiroos ni hidhe eenyu bishooppii yookaan hoogganaa mana amantaa Abuna Salaamaa jedhamu who died in the prison 3 years later. Abuna Salaamaa kun eega waggaa 3 ture booda mana hidhaa du'e jedha. Emperor Tewoodiroos conflict with Great Britain. Emperor Tewoodiroos walitti bu'iinsa Emperor Tewoodiroosii fi mootummaa Biriteen gidduu jiru takka takkaan ilaallu akka armaan gadii kanatti. The policy with English was served. The diplomacy with English was served when Tewoodiroos negatively interpreted the lack of response to this letter written to Queen Victoria. Of culture. Diplomaasiin isaanii Ingilishii wajjin qabu kun served when Tewoodiroos negatively interpreted lack of response. Yeroo Emperor Tewoodiroos kun deeggarsa maalii irratti warreen Biriteen kana gaafate modernization Itoophiyaa tana akka taatuuf jecha inni gaafate Itoophiyaa tana meeshaa waraanaa ammayyooftuu akka isiin of dandeessee hidhattu biyyuma ishee keessatti tolfatanii deeggarsa godhaa jedhee gaafannaan Queen Victoria jedhamtu tun yaada isaa kana ni kuffistee fudhachuu dinnaan as deebi'ee innis yeroo kanatti uummattoota Awurooppaanotaa warra Itoophiyaa keessa jiran mana hidhaatti galchee meeshaa waraanaa tolchaa jedhee dirqiidhaan tolchisiise. Then folklore that he asked Queen Victoria to marry him is unfounded and untrue. Emperor Tewoodiroos kun akka Queen Victoria tana fuudhuuf yaalame garuu hin milkoofnee fi wanti sana ammaas sobaa jedha. By default or by design, this letter did not get response and Tewoodiroos put Captain Cameron and other English envoy in jail at Magdala. Sababa waliigalteen isaa tun yookaan respoonsii deebisaan isaa tun karaa negatiiviitiin isaaf deebiteef jecha Tewoodiroos yaada isaanii kanaaf kuffisee deebi'ee balaliisaa xayyaaraa Kaameroon jedhamuu fi Azir Ingilish Imbooyi ergamtoota warra Ingilish kabraa mana hidhaa Injaayilaat Magdaalatti hidhee jira. Eessatti Magdaalatti hidhe inni eenyuu fi eenyu konkolaachisaa xayyaaraa yookaan kaapteenii Kaameroon jedhamuu fi Azir Ingilish Imbooyi hidhe eessatti Magdaalatti hidhe. Sababni inni hidheefoo maali yoo kan jettan taate sababa inni modernizeeshinii Itoophiyaa tana isee gaafatee iseen yaada isaa kana jalaa koffiseef jecha walitti qabee hidhe. His action quite obviously precipitated the Napier expenditure from India in an effort to set free the English hostage. Yeroo kana maal gochi kun maal fide akka hooggantoonni warreen Biritiin Rooberti Naapper nama jedhamuun hoogganamanii uummata isaanii kana mana hidhaarraa bilisa baafachuuf jecha humna waraanaa guddaa qabatanii dhufan. General Naapper bought some 4,000 English and 8,000 Indian troops. Inni kun General Naapper kun waraanota warra English nama 400 fi waraanota warra Indiyaadhaa nama 800 qabatee dhufee landed at Zula in February. Bakka lafa Zulu jedhamtutti February bara 1867 and headed toward Magdala. Yeroo kana bakka Magdalaa jedhamtutti gahan jechuu isaan. By contrast, Tewoodiroos had 4,000 army troops under his command and 6,000 unconventional fighting and supporting covenant relied around him. Yeroo kana
Teediroosii fi humni waraanaa isaa kun mootummaa warra Birteen kanaa wajjin wal mormaa turan. Sababni isaan irra wal mormaa turan sababuma amma dura kaasuuf yaalle sanarratti giving artillery and other heavy gun meeshaa waraanaa gurguddaa fi ulfaatoodhaan waraana Itoophiyaa kan meeshaa ammayyaa hin qabne kana injifatan jechuudha Ingilizoonni. On top of this Napier expenditure enjoyed cooperation from Bisbiskaasaa and Suyyum Goobazee. Yeroo kanatti warreen Birtish irraa dhufan kun Rooberti Naaperii warreen hoogganaman tokkummaa Bisbiskaasaatii fi Sayyum Goobazee wajjin uumanii Impeerar Teediroos irratti lola banan.